isaas akkuma beeksifame guyyaa yerootti ramaddiin luba haaraa waldaan kun waammattee itti gaggeeffamu ta'a. Amma kanatti aansuudhaan gara sirna kana gaggeessuutti adeemna. Baroota keessatti Waaqayyoon gara maasiisaatti hojjettoota isaa waammata. Haaluma kanaanii akka karooraa kutaa ergaa wangeelaa fi teoloojii Sinoodosii giddu galeessaatti yeroo darbee luboonni gara 42 akkas ta'anii akka Sinoodosii keenyaatti pirezidaantii waldaa maqaa Yesuus Itoophiyaa Durbaa Yuunivarsiitii Gaazexeerii sirni muudama isaanii gaggeeffameera. Luboonni kun callisanii hin taane isa jalqabaa waamicha amantootaatiif akkuma beektan waamicha amantootaatiin ta'a. Sana booda qormaan hin kennameefi warra qormaataa darban kan immoo barumsi barbaachisaa ta'e kennameefi walleetti keenyatti erga barumsa kana baratanii booda immoo muudamni isaanii raawwatee muudama isaanii kana qofaan utuu hin ta'in ramaddii isaanii immoo gaggeeffamu. Luboonni tokko ramaddii isaanii kun gaggeeffamuu fi namoonni iddoo aasaa qabachuudhaaf yaaduu danda'u. Kanaan dura kan rakkisaa ture namoonni kun toorratti galeera. Kanaafuu guyyaa kana ramaddii kanatu gaggeeffama. Ramaddiin kun gaggeeffamu bara kana keessa luba dhabneetu hin ta'in lallabdoota wangeelaa dhabneetu hin ta'in warri gara tajaajila kanaatti waamaman iddoo isaan itti tajaajila kanaaf ga'aa hin taane jedhanii amantoonni isaanii itti ba'anii jiru. Kan waammatu saba biraa Sinoodosii hin ta'in kan waammatu amantootaadha. Amantoonni waammatanii ergaa gara qaama dhimmisaadhaatti dabarsanii booda akkuma nama dubbadhee sadarkaatti barumsii fi gosi daddaatti himaa fi sana keessa darbanii malee callisanii miti. Egaa maal jechuun barbaade luba ta'uun maqaadhaaf miti. Luba ta'uun gaa'uuniffachuu qofaaf miti. Luba ta'uun tajaajilaafidha. Egaan lubni har'aa ramaddii isaa gaggeeffamu kun luba waldaa burqaa gaarii qofatu hin taane luba waldaa maqaan Yesuus jechuudha. Lubni taarikuun asii ba'ee iddoo kan biraa dhaqee yoo Finfinnee dhaqee luba. Asii ba'ee biyya alaa dhaqee luba. Tajaajila barbaachisaa ta'e hin kennan. Kanaaf iyyuu kan akkaataa kanatti hubachuun baay'ee gaarummaa qaba. Amma gara ramaddii kana gaggeessuutti dabala. Ramaddii kana argamanii gaggeessuudhaaf gaafatamaan hojii sabakaa magaalaa Naqamtee argamuuf turani. Yeroo guyyaa har'aa filannoo koree filachiiftuu waldaa Naqamteetu gaggeeffama waanta ta'eef waa'ee kabaja ayyaana waggaa 100ffaaf eebba waldaa kiristaanaa laachisee isaatti kan taphaadhaarra turan waanta ta'eef filannoon isaanii boodatti nu jalaa akka koree filachiiftuu sanatu filama waanta ta'eef isaan achi dhaqaniiru bakka na buusanii. Kanaaf gara sirna kana gaggeessuutti dabala. Kan jaallatamtan amantoota nagaa waldaan kiristaanaa warra wangeelaa maqaa Yesuus Itoophiyaa waldaan amantoota burqaa gaarii sirna ittiin bultoomaa fi seera isa keessaa Sinoodosii giddugaleessaa kanarratti hundaa'uudhaan hojii wangeelaa akka hojjetuuf lubaa Taarikuu Lataa waamtee jirti. Anis yeroo kana luba waldaa kanaa akka inni ta'uuf akka isa muuduuf waldaan kiristaanaa aaboo anaaf kennitee jirti. Tajaajilaan gaggeessitoota waldaa kiristaanaa gara iddoo kanaatti ajaa'ibsiisu. Gaggeessitoota waldaa kiristaanaa ajaa'ibsiisu. Luboonni kaataniyyuu dhaabatu. Hojjettoonni wangeelaa siftanii gurmeessuu dandeessu.
Macaafa raajicha Isaayyaas boqonnaa 6 lakkoofsa 5 hanga 8tti dubbifame dhageenya. Macaafa raajicha Isaayyaas boqonnaa 6 lakkoofsa 5 hanga 8tti. Maqaa Waaqayyootiin dubbisaa akkas jedha. Yommus ani wayyookaa ani nama arrabni isaa xuraadha. Namoota arrabni isaanii xuraa gidduus kanan jiraadhu waanan ta'eef ijji koos Waaqayyoon mootii maccaa waan argeef nan badee jedhee nan iyye. Kana irratti suraafellii warra achi dhaabbatan keessaa tokko barbadaa ibiddaa isa qabduudhaan iddoo aarsaatii fuudhee harkatti qabatee gara kootti hin balali'e. Barbadichis afaan kootti buusee kunoo kun afaan keetti waan bu'eef yakki kee sirraa fuudhameera, cubbuun kees siif dhiifameera naan jedhe. Yommuu sagalee Waaqayyoo isa eenyu nan ergaa eenyutus ergaa nuuf dhaqaa jedhe nan dhaga'e. Achumaan ani immoo kunoo ani jira ana ergi nan jedhe. Ameen. Macaafa raajicha Hisqeel boqonnaa 3 lakkoofsa 8 hanga 9. Maqaa Gooftaa Yesuusiin isaanis akkas jedha. Yommuu ani nama jallaadhaan ati dhugumaan duuta jedhu ati immoo yoo isa of eeggachiisuudhaa baattee karaa isaa isa jallaarras deebi'ee akka fayyuuf yoo itti himuudhaa baattee namni jallaan sun yakka isaatiin du'a. Ani immoo dhiiga isaa harka kee keessaa nan barbaada. Ati garuu nama jallaa sanaan utuma of eeggachiiftuu inni immoo jal'ina isaatti yookiis karaa isaa isa hamaadhaa hin deebi'u yoo ta'e inni yakka isaatiin hin du'a. Ati immoo lubbuu kee hin oolfattaa. Injila Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos Maatewos kan barreesse boqonnaa 10 lakkoofsa 32 hanga 33. Yesus itti dhufee eenyulee namoota duratti eenyu akka ta'e dhugaa ba'ee mul'ise ana abbaa koo saba kana duratti dhugaa nan ba'a. Eenyulee namoota duratti yoo na ganee ani immoo abbaa koo saba kana duratti isa nan ganaa jedhee. Injila Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos Yohaannis kan barreesse boqonnaa 10 lakkoofsa 4 hanga 5. Maqaa Gooftaa Yesuusiin anatti qabataa jiraadhaa. Anis isinitti jiraadha. Akkuma namni muka wayinichaatti qabatee yoo jiraachuudhaa baate ofii ija godhachuu hin dandeenye. Isinis anatti qabatanii yoo jiraachuudhaa baatan ija godhachuu hin dandeessan. Ani muka wayinichaati. Isin immoo namoota sana. Inni anatti qabatee jiraatu anis isatti jiraatu isa ija baay'ee kan godhatu. Anatti gargar baatanii waan tokko illee gochuu hin dandeessan. Dubbii Waaqayyoo dhageenya. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ammas itti deebi'ee nagaan isiniif haa ta'u jedhee itti fufees abbaan akkuma na ergee ani immoo isinan erga jedhee isaanitti dubbata. Kana jedhees hafuura isaaniitti baafatee hafuura qulqulluu fudhadhaa cubbuu isaanii kan isin dhiiftanii cubbuu isaaniif dhiifameera. Cubbuu isaaniitti kan isin hin hiikne cubbuu isaaniitiin hidhamaniiru isaanii jedhe. Ergamichi Phaawulos Timootewosiin akkas jedhe. Kana hundumaa isaan akkuma isaan barsiise. Dubbii afaan kee keessaa ba'uun akka jireenyaatiin jaalalaan amantiidhaan of qabuudhaanis amantootaaf fakkeenya ta'e. Namni tokko illee ijoollummaa kee hin tuffatin. Hamma ani dhufutti caaffata qulqullaa'aa amantootaaf dubbisuutti, gorsuutti, barsiisuuttis of kenne. Sagalee raajii dubbatanii maanguddoonni harka isaanii mataa kee irra kaa'uudhaanis kennaa hafuuraa siif kennamee si keessa jiru sana hin dagatin. Namoonni hundinuu itti guddachaa adeemuu kee akka arganitti kennaa kanaan hojjetu. Ittis gadi dhiisi. Ati ofii kee barsiisa kees eeggadhu. Itti jabaadhu. Akkas gochuu keetii mataa kee warra si dhaga'anis
gadhiinaatti geessisaa argu. Jechoonni qulqullaa'oon kun qajeelfama jireenya keetii fi itti gaafatama kee kan si agarsiisan haa ta'an. Tajaajilaa fi hojii qulqullaa'aa akkasitti kenname kana sammuu keetti akka qabattu hojii anis akka mul'iftu waldaan kiristaanaa sirnaa eeggatti. Kanaaf tajaajila gooftichaa isa dhugaa ta'uu kee argisiisuudhaaf ayyaana kadhannaa yaada garaa garaa fi yaada guutuu ta'anii fudhachuu kee yaadadhu. Lola amantii isa gaarii akka loltuuf jireenya bara baraa argachuufis dhuga ba'umsa dhugaa akka kennituuf gooftaan si gargaara. Amma gaaffii si gaafadhu eeyyee humna waaqayyootii jettee deebii naaf kenni. Kanaaf ani fuula hundumaa danda'u waaqayyo keenyaa fi fuula waldaa amantootaa kana duratti sin gaafadha. Hojii lubummaa waldaa kiristaanaa kanaa fudhattee hafuura dhugaadhaan tajaajiluudhaaf itti dabalees barsiisaa fayyisaa keenyaa jireenya hafuuraatiin eeguudhaaf qophoofteettaa. Waaqayyo si gargaara. Kanatti kansuudhaan amantoonni barbaadanii dhaabatanii akkuma nama deebinaaf jennee seesuu waa dagaltu. Amantoonni soorataatanii waa dagaltu. Gaaffii namaa isin gaafatu kana amantoonnis eeyyee humna waaqayyootii jettanii deebii kennitu. Kan jaallatamtan kiristaanota kanaa lubaa kanneen isiniif ta'uuf tajaajilaan isin waammattan kun dubbiin ittiin waadaa seenee dhageessaniif. Kanaaf isinis immoo nan gaafadha. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti eegduu keessanii fi barsiisaa keessan akka ta'uuf itti gaafatamni kan itti kenname kana fudhattanii hafuura jaalalaa kan kabajaa fi kan ajajamuutti agarsiisuu fi akkuma ergamichi Phaawulos obboloota nanaa warra isin gidduutti hojiitti dadhaban karaa gooftaas warra isin agarsiisanii fi isin gorsan ulfinaan akka ilaaltan isin kadhanna. Sababii hojii isaaniitiifis herrega jaalalaatiin baay'ee ol isaan qaba. Walii keessan gidduuttis nagaa qabaadhaa. Sajedus kabajuudhaa fi waadaa iseen ture eeyyee humna waaqayyootii jettanii deebiidhaatti. Waaqayyo gooftaan humna isaa isiniif haa kennu. Incorrect. Yaa Waaqayyo gooftaa hundumaa dandeessu kennaa hojjetaa kenne isa qulqullaa'aa kana barsiisaa fi lubaa akka ta'uuf isaa ulfina qabeessa harka keetiin waldaa kiristaanaa keef waan kenniteef si galateeffanna. Hojii isaa fayyinaa mootummaatiif eebba guutuu akka eebbifamu amanamummaadhaanis tajaajila isaa akka xumuru guddina saba keetii fi isa qulqulluu ulfina keetiif akka ta'utti ayyaana keetiin isa guuti.
Qulqulluu kan taate yaa Waaqayyoo Gooftaa amantoota kee kan qulqulleessitu araaraa fi jaalala keetiin amantoota kee waldaa kiristaanaa hundumaa akka ilaaltuuf si kadhanna. Wangeela kee isa bara baraan jiraata ta'ee qalbii isaanii ibsi. Dubbii kees isa qulqulluu akka fudhataniif yaada garaa isaanii bani. Yesuus Kiristoos Gooftaan keenya guyyaa mul'atutti hojii kee kan akka fiixaan ba'uuf jaalalaa fi nagaadhaan walii wajjinis hojjechuu akka danda'aniif isaan gargaare. Maqaa Gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos isa Abbaa wajjin bara baraan jiraatuu fi mo'uutiin. Ameen. Ija akka godhattuuf iji kees cimee akka jiraatuuf Waaqayyoo si haa eebbisu. Ol jedhe. Amantoota akka keessanitti as qabaa Waaqayyoon kadhannaa. Araara qabeessaa fayyina qabeessa kan taatee jaalatamaa Abbaa keenya Abbaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos baroota keessatti gara maasii keetti tajaajiltoota ta'e kan waamtu bara kana keessatti immoo yaa Waaqayyo Gooftaa luboota nuuf laattee luboota haaraa nuuf laatte keessaa qulqulleessa keenyaa lubataa mul'ataa waan nuuf kenniteef si galateeffannaa maqaa Gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoosiin galateeffamu filatee sookee irratti bara baraan siif haa ta'u. Hojiin kee bal'aadha, hojiin kee guddaadha, sabni kee guddaadha, atis guddaadha. Gara hojii guddaa kana, gara hojii ulfina qabeessa kanatti nama kana waamuu waan eeyyamteef maqaan kee haa eebbifamu. Egaa nama kanaaf si kadhanna. Maqaa Gooftaa keenyaa maqaa Yesuus Kiristoosiin dhukkubni nama kanaan mormu dhukkuballee fakkaatee qorumsa daddaallee fakkaatee iddoo aarsaa keetti kan lolu saba kee irratti kan isa lolu maasii kee keessatti kan isa lolu dhiiga Gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoosiin irraa kan dhangala'e haa ta'u. Yaa Waaqayyo Abbaa keenyaa si kadhanna. Keessumattuu bara kana keessatti tajaajiltoota wangeelaa irratti yaa Waaqayyo Gooftaa hafuura gadhiifamee jiru iji kee hin argu. Yaa Waaqayyo Gooftaa dadhabbii gadhiifamee jiru kophee gadhiifamee jiru iji kee hin argu. Maqaa Gooftaa keenyaa maqaa Yesuus Kiristoosiin hafuura akkasii obboleessa keenya argachuu hin danda'e. Morgaa isaa jabeessiif. Maqaa Yesuus Kiristoosiin yaa Waaqayyo si kadhanna hafuura isaa yaa Waaqayyo Gooftaa akka ta'e eebbistu jireenya isaa akka ta'e eebbistu tajaajila isaa akka ta'e eebbistu ba'uuf galuu isaa akka ta'e eebbistu jaalala kee nuuf haa ta'u. Dabarsinee harka abbummaa keetti kennanneerra yaa Waaqayyo Gooftaa Waaqaatiin lafaa isa kanaan dura tajaajilaa ture gararraan Gooftaa Yesuus Kiristoos hojii kanaaf ulfina kennee ofirraa bu'ee yaa Waaqayyo maasii bal'aa atitti waanta kana keessa dhaabatee nuffiif dadhabbii yaa Waaqayyo Gooftaa malee si tajaajiluu saba kee tajaajiluu akka ni danda'uuf ayyaana kee ati isaaf baay'isi. Ulfinni siif haa ta'u. Maqaan kee haa eebbifamu. Lolichi karaa kamillee irratti hin ka'in. Karaa maatii isaa irratti hin ka'in. Karaa waldaa isaa irratti hin ka'in. Karaa fayyaa isaa irratti hin ka'in. Siyaasaan irratti hin ka'in. Yaa Waaqayyo Gooftaa Waaqaatiin lafaa isa kana gootu dhumaatiif Waaqa lafa irratti bara baraan maqaan kee haa eebbifamu. Kabaja argadhu, galata argadhu, maqaan kee haa eebbifamu. Maqaa Gooftaa keenya maqaa Yesuus Kiristoosiin ameen. Warri gurmeessa gara iddoo keessatti deebi'an immoo gara iddoo kanatti akka ajjeesi inni dhufuuf akka keessa warri tokko ajjeesu gargaa maqaan eegalee gara iddoo asirratti ajjeefaa jira. Gara iddoo yeroo baay'ee lubootaa qo'achuu malee dadhabbiidhaa fi gaddaa luboonni qaban ilaaluu nama natti miti. Namni balleessaa hin qabu miti, namni balleessaa qaba.
Gaafa gaaromii fannifannee dhaabannu gaafa sirna buunu sagalee kana kanaan dura dubbannee beekaa dhaqaa caalaadhaan tajaajilaa jettan malee sirna caalleeti. Luboonni si dadhabu eebbisan beekanii si kana akkuma keessan dadhabu akkuma keessan beela'uu danda'u akkuma keessan deebi'uu danda'u akkuma keessan dadhabuu danda'u hafuura isaanii dadhabuu danda'a. Kanaafuu wanti sirnaa barbaadanu Waaqayyoon kadhadhaa. Luboota gara maasii Waaqayyootti waamuu keessan qofa miti. Adaraa keessaniif obboleessa keessaniif obboleessa keenyaaf Waaqayyoon kadhadhaa. Bukkee dhaabadhaa. Iddoo boqqoora yoo ta'e irratti dubbachuu miti bira ga'aatii yaada kennaa fi gorsa Waaqayyo gooftaan